barsiisonni hundi isaanii bakka akka ilma ofii isaanii dhabanitti takkatti yaadan hatta godina isaanii hatta bulchiinsi magaalaa dhufee manatti deemee dhiifama gaafate ibn maatiin kiyyaa ati ni fayyaan qabduun maraatti barnoota kee akkas taate akkamitti ani immoo itti sabni wanni ayyaate ani intala duburaati hedduu namni na rakkisu jira heerumni mun kiyya noolu yoo ani heerume barnoonni kiyya kun asittaaf ijoolleen diidamii tokkoon kun garuu ani barnoota kana dhabee yoo isaan ka baratan ta'e boru ummata muslimaatiif waan guddaa godhanii boru harakaa muslimummaa tana bakka wahii seenanii jijjiirama wayii akka isaan fidan murteessee jira akka hidhamullee hin beeka gaafasan garuu akka tasaa ta'e umriin hidhamurran ture gaafan kutaa kudhan bara umriin kiyya 16 ture nama hidhamu maluun turre hogguu mana yaalaallee nageessanii nalaalan umriin kiyya dhugumatti akkas ture eegasii mana barnootaa dhaqiitii dhiifama gaafadhu naan jedhan hin gaafadhu jedhee mirga kiyya gaafadhee dirqamoonni an balleessin jiru dhimmi ani dhiifama nama takka gaafadhuuf hin jiru mana barnootaan dhiifta gadi dhiisa waggaa meeqa gadhiisu waggaa 4 narra murtaa akka lammatan bara eegasii nama wahiitti dhugaan abbaa kiyya wajjin kan qilintoo hidhamee jira in dhufee laale jaarsa biyyaa ture duba abbaa ta'ee nuti jennaan ta Abdul Qadir jedhanii boohee maraatee dadhabanii edaa qacceen dhiiraa ta'e abbaan isii maal jedhee duba waan abbaa kiyyaa seenaa dubbatan eega isii taate yoo isii mana barnoota kanatti hin baratin manni barnoota kun as keessatti barsiisuu hin danda'u akkana kokkee ol seenan duuba murtii takkanarra murteessan akka deebi'ee mana barnoota san keessa baradhu gaafii gaafachuu hin danda'u deebii deebisuu hin danda'u barsiisaa qabxiinarraa mure gaafachuu hin danda'u haala kanaan barnoota kiyya akkatti fufu itti naa murtaa'e eega haa ari'amtu jedhan booda yoo barsiisaan kabalee na baase kabalamee baha barsiisaa takka afaan keessa waan takka itti dubbachuu hin danda'u qormaata kiyya yoo naan arramamin maanaan arramamin jedheen gaafadhu yoo na arramamillee baga na arramte jedheen gaafadhu nama takka afaan takka dubbachuu hin danda'u kutaa 10 ji'a 10 guutuu akkanatti hin baradhe barsiisaa akkanatti ani beeku ispoortii takka hin dalagini dirqamaan gaafasanii dalagee 50 irraa namni takka akka dhuunfaatti ispoortiin hin dalaga ture dalagee namni hedduun gaafasanonni jedheen qabxii 50 guutuun irraa mure ni yaadadhamas dhaqee gaafadhee jennaan ati tanarra nu goote naan jedhan garuu ka isin ajaa'ibu kutaa 10ffaa akkas ta'e san semesteera lachuu tokkoffaa bahe maatriik irratti maal jedhe beektaa yaa rabbi yoo qabxii naa fidde qabxii namni takka mana barnoota kana keessatti ilmi muslimaa takka nan caalin intalli dubraa in beekta kan yoo ani immoo baradhee bakka gahee faayidaa ummata kanaaf hin qabu jedhee qabxii kiyya naan fidin yoo na hanqifte qabxii takka tuqaa lama fa'a naa fidi jedhee rabbii kiyya baradhe gaafa maatriikii fattanamu ijoolleen silkiin kennamee fi gaafii deebii mana godatti kennamaaf ture ani garuu yogguu maatriikii fattanamu barataan dhufee luukii anarra fattanamu na jalaa fuudhee haga barataan sun luukii kiyya irraa guuttatee naa deebisuuf barataa sanarraa ka'eetiin fudhachuu hin danda'u fattaanyiin barataan mana barnoota san dhufu barsiisaan fattanu wagguu jalqaba gola seene maqaa kiyya gaafata barsiisaan maatriikii si fattanu sin beeku fu idlu Abdul Qadir jedhee gaafata yes jedhee baasaa fi xiyyeeffannaan isaan irratti maatriikii akka isin martu beekta walii dalagaa nuti as geenne yeroo sanitti abbaan fedhe walii dalagaa angaruu yogguu maatisi fattanamu kaalkuleetara narraa fuudhee luukii anarratti dalagu narraa fuudhee gaafa baayoloojii fattanamu 40 bichaan daalacheesse baayoloojiin gaafii 80 qaba 40 daalacheessee mucaa narraa bute mucaa san dhaqee gaafachuu hin danda'u akkasii fattanamee kufe jedheetiin hin ture gaafan maatriikii dhufu garuu barsiisaan marti akkanatti hafee Lu'lu Abdul Qadir 375 fide akkas fiduu miti lamaan namni nanee sigale challenge akkana kana keessan akkana gubadhee as gahe malee akkuma namni asirraa amma kafedha si ol bahee akkas jedhu miti gatii kafaluu qabu kaffaleeti as gahe waggaa 4 barnoota haadha bu jedhamee rabbiin garuu saniin goon so rabbiin gaafa waa wayii si barsiisuu barbaadu si mice warqiin akkatti warqiin taane meeqatumamtee as geette sigale seenaa san waan yaadadhuuf seenaa kana oli hadhaa haada barsi as gahe waan ta'eef wantoonni namni amma asirraa ani inuma garaa na nyaata iyyuu namni waa'ee kiyya dhufeetiin hin haasawu nan beeku waa'ee kiyyaas hin beeku anis isan beeku dhugaadha namni onlaayina kanarraa waan fedhe haasa'uu danda'a garuu akka dubartoota biraa yookiin akka nama biraa waan hin beekne irraa dhufee asirraa iyyuu gatii islaamummaa keessa kafaluu qabu kaffalee hidhamuu qabu hidhamee بكتنا جاي الحمد لله هر أمانة برنوتا سنكستي بكسلاتها قبل جوني يوتيكات
har'a mana barnoota san keessa jilbaaba kaahattee deemti ijoolleen yoo xiqqaate. Anis barnoota kiyyan so seenaa akkana kana dabarsitee as keessa that's okay kana kamma miidiyaa irraa namni asirraa afaan wanni jedhu kana rakkoon qabu. Abbee haatee maatiin firri keessatti murteessee yoo rabbi sirratti murteessuu wanta akka ta'uu hin dandeenye. Kanaaf namni asirraa waan fedhe dubbatillee maanatti fakkaatu. Jihaada namni yaanu keessa bahee as dhufe alhamdulillah. Booda waan rabbiin khatbiitii jettee alchiisatu beeku. Kanaafuu namoota akkana haasan kana bakkeen kenniniif bakkeen godhiniif dhugamatti. Sofii gaafii qaba jettee si takkatti keessummeessina kalaas lulalleen dadhabdana fakkaatee namoonni jalaa iyyanis hin jiranii itti fufi. Gaayis koppilingi godhame obsiituu imrishaa fooloo godhaanii gaayis. Daddafame lulallee nama dhibbaa kuma agalu nama kana itti dabala. Daddafaa gaayis. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Gaayis daddafaa ga. Imrishaa obsiituu lula fariyaa fooloo godhaanii daddafame. Ani gaafii nan qabu. Obsiituu fooloo godhaa obsiituu. Gaafii nan qabu guruppii imurratti quraana garaa ture. Achirratti mucaa wayitii wal barannee achumani otuma quraana waliin qaraanu quraanallee na barsiisa. Duraanillee maayyuun beeku baqa na barsiisa maalii otuma walii wajjin jirru. Achumaan baga achumaan waadaa waliseen asumatu nagaa achuma waadaa waliseen sana quraana qabnee walii kakkan baqa nama biraa inni nama biraa fedhuun illee quraana isaan nagaa fide garuu achumaan waan xiqqoo na shakku jedhu. Nasikia kata berkata dikon menjadi cuma wadah di sini kalau berkabar dikosyo di bune boda mama dikosyo di bune tergogorena arase cuman mereka wal isni mewada Quran kana wal isni mati kawan. أول ما قرآن ربيتي ككتشون أكثر قرآن ربيتي ما فككتنا قرآن ربيتي ولي ككتشوني قرآن ربيتي ولي ككتني ولما قالت تيجسي ولي تبوتني ولي بتمتي ولي تبوني وانت إيسا تبصر دم بيتا قدو كينيا تلقوشي من ودو وأميو Boda dinga tole deebi'uu danda'a garuu inni immoo jechaan namni ani isatti deebi'uu danda'u. Kana awal waadaa quraanaa tanaan nama waadaa walii seentan hayyee wal fuuna jettanii maa waliin fuudhinaare? Eeyyaan ani wanta akkasii gidduu keenyatti uumama jedhee jaanne garuu yoo uumamisi waadaa quraana kana walii seenne jecha akkuma ta'etti waliin wal fuuchuu qabna maatitti argachuu qabna jedhee yaadaa ture garuu mucaanii sardamee an obboleessa kiyyaan illee wal barsiisee obboleessa kiyyallee darbee arrabsee kana booda ergee maatii kunaan kabajnee booda naaf abbaa manaa gaarii naaf hin ta'u jedhee dhiisuu yaade. Maarree tanaan rabbuma irratti like maasiyaa marabe maasiyaa dalaydee kakuu kakatteef kafaartaa baastee maasiyaa ofirraa to'achuu dare. Garuu quraanaan nama haraamaa yookiin dammoo bultii waliin ijaarranne si malee bultii inni ijaarradhu jedhanii kakachuu tana maaltu fidee yoo ijaarrachuu barbaadanitti macaanii ijaarrachuudha. Anillee duraanii ijaarrachuu malee si malee ati qadaa fi qadara waan harkaan qabneef kakuu akkasirraa qosaddaa balu. Si malee bultiin ijaarradhu jettee kakachuu caalaa bultii meeshaa wajjin ijaarradhu masan. Shini gale? Okay. Nama malu kabari. Wani kafarta to wai wada di de si awala wali tana wali kakattamiti. Wali tani addan dentani mire?
Kenni sin jidduun jiru. Oma yuntur garu wa honda tumri mati to richu ka Ada cara kada. Cara kada yo gar. Maaliin jechuun yoo dandeettanii sirreeffachuu dandeettan sirreeffadha. Yoo sirreeffachuu dandeette jechuudha. Waan dhiifamarra gootee walii darbituu dandeettu yoo ta'e situ ciminaaf laafina waan sanii beeka waan ta'e waan dhiifama gootee isaaf irra dabruu dandeettu yoo ta'e sokkee nama jarjaru takka nama keessaa nama jarjaru afaan isaa laaluun khayriin qabu. Atiin bultii ijaarrachuuf namni warra kiyya naan kabaju wanni jedhamu kun namni wayita aare waan jedhuun beeku. Wayti aare namni takka bakka inni aare sanii madaaluulleen khayriin qabu si galee. Yoo waan kana sirreeffadhee namni kun bultiidhaaf naaf ta'a jettee quuxoftee si bira wanni akkasii jiraate taate kamaatii keetii rabbi si haa sirreessu bultii hojii ijaarrachuu. Yoo lakki namni kun naan ta'uu kajattu taate immoo ofumarraa dhiistee rabbii keetitti hubachuu.